Nageenyi fi fayyaan maatii chaanala kiyyaa hundaaf isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu jecha qophii hardhaa eegala. Keessattuu piroogiraama hardhaatiin gaafii dubartoota hedduudha. Kanaaf hanga danda'ametti deebii deebisuuf ni yaala. Dubartoota tokko tokko irratti haala uumama isaanii wajjin wal qabatee jechuudha. Uumama tahee gara gaafii mataa isaaniitti kan ka'u ni jira. Keessattuu wanta amma kaasnu kana fakkeenyaaf dubartoota 100 keessaa dubartoota 20 irratti uumamuu ni danda'a. Dubartoota 5 bakka jiranitti immoo dubartoonni 4 wal fakkaataa tahee kan dubartii takka immoo adda ta'uu ni danda'a. Dubartoonni akkanaa kunniin gaafii mataa isaanii of gaafatu. Hedduu takka cinqamu. Maaliif kiyya adda tahee dubartoota hedduurraa kiyya maaliif adda tahee dubartoota kaanirraa maaliif gargar tahee akkasumas rakkoowwan qaamaa wajjin wal qabata jettee ni cinqamti. Jiruu gara fuulduraa irratti rakkoo ni uumaa jettee kan yaadduu fi kan itti fakkaatu dubartoonni ni jirani. Walumaa galatti qophii hardhaatiin gosoota qaama saalaa dubartii 5 kan ta'an ni ilaalla. Bakka 5 qoodnee ni ilaalla jechuudha. Hammaa fi sheeppii isaanii wajji jechuudha. Gaafii ammas kan ka'u ni jira. Gaafiin biraa garaagarummaan isaanii kun yookaan immoo gargar ta'uun isaanii qofa moo dhiibbaa isaan uumuu danda'an ni jira kan jedhus ni jira. Yookaan immoo jijjiirama fiduu ni danda'a. Yookaan immoo jijjiirama dubartii takka qabduu fi jijjiirama dubartiin tan biraa qabdu fayyaa irratti yookaan immoo walqunnamtii saalaa irratti kanneen wajjin wal qabatee rakkoon uumamu ni jira yookaan immoo dhiibbaan uumamu ni jira jedhanii gaafii kan gaafatan ni jirani. Kanaaf maal akka tahan qophii itti ilaallu ta'a jechuudha. Sababa guddaan gaafii kanneen deebisuuf kan barbaade dubartoonni tokko tokko dubartoota kaanirraa adda ta'ee uumamuun rakkoo waan qabu itti fakkaata yookaan immoo normaal tahee garuu isaan rakkoo ni qaba, rakkoo guddaa qaba jedhanii waan yaadaniif waa'ee kanarraa haasa'uu kan barbaade jechuudha. Even hanga mana yaalaatti deemuu fi sirreessuu barbaadu kan gahan ni jirani. Wanta san sirrii miti dubartoota kaanirraa adda ta'ee jira kiyya. Kanaaf hanga mana yaalaatti deemanii sirreessuudhaaf kan yaalan waan jiraniidhaaf gaafiiwwan kanneen kan deebisuudhaaf yookaan immoo piroogiraama kana kan dalaguudhaaf yaade jechuudha. Walumaa galatti qophii hardhaatiin gosoota qaama saalaa dubartii gara 5 kan tahan saayizii sheeppii hamma isaa wajji jechuudha ni ilaalla. Isaan keessaa garuu 2 sirriitti kan kaasuu fi kan laaluu barbaadu ni jira. Lamaan san kan sirriitti kaasuuf barbaade maali? Gosoota qaama saalaa 2 kana dubartoonni qaban yeroo baay'ee gaafii mataa isaaniitti ni uumama. Cinqaa yookaan stressii guddaa keessa ni galu. Kanaaf diippilii gosoota lamaan kana kan sirriitti kaasuuf barbaade jechuudha. Egaa gara qophii hardhaatti dabruun dura namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan. Ani Dr. Firaoli. Subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun waa'ee jaalalaa, waa'ee walqunnamtii saalaa akkasumas waa'ee bultii, waa'ee fayyaa fi wantoota fayyaa wajjin wal qabatan ifaan ifatti piroogiraama isiniif dhiyeessu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni gaafii qabdan, yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Piroogiraamni an dalagus yookaan qophiin an dalagus yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Gara yaada hardhaatti yoo dabarru akkuma reef jedhe gosoota 5 kan tahan ni jirani. Isaan keessaa 2 kan tahan ni ilaalla. Yeroo baay'ee gaafii kan itti ka'u jechuudha. Tokkoffaa yookaan kan jalqabaa hidhii kan jedhamee waamamudha. Keessattuu kan keessaas kan alarra jirus kan sirriitti gara alaa kan bahee fi haala malee hidhiin kan baay'ate jechuudha. Qaawwarraa hidhiin isaa kan foon isaa kan baay'atu jechuudha. Kan jalqabaa kun gosoota qaama saalaa akkanaa qaban rakkoo biraa itti fakkaata. Even dubartoonni tokko tokko wanta kana hanga ofirraa muruutti kan gahan ni jirani. Kanaaf sababni maalii uumama tahee isaan waan hin beekneefidha. Kanaaf gosti akkanaa kun dubartoota muraasa irratti kan uumamudha. Kan lammaffaa guutumaan guututti waan akka murametti yookaan immoo akka kittaanametti kan fakkaatuu fi wanta foon jedhamu takka illee ofirraa kan hin qabne yookaan immoo hidhii homaa kan ofirraa hin qabnedha. Keessattuu akka kittaanametti kan fakkaatu jechuudha. Kunis uumama hidhii yookaan foon keessaa kan alas jennee kan waamnu tokkollee hin jiru. Guutumaan guututti bakka sanitti akka kittaanametti kan fakkaatudha. Osoo hin kittaanamin jechuudha.
Kanaaf gosti lamaan kunniin uumamadha. Noormaaliidhas dubartoonni muraasni gosa akkanaa qaban kan gosa qaama saalaatti yaala tokkollee hin barbaanne jechuudha. Isaan akka yaala barbaadutti kan yaadanii fi kan amananii kun gonkumaa yaala tokkollee hin barbaachisu guutumaan guututti noormaaliidha. Cinqaa keessas kan galchuu miti yookaan immoo cinqaa yookaan immoo dipireeshinii istireesii guddaa keessa kan galchuus miti. Akka normaal ta'ee fi akka uumamatee gamanumaan akka hubattan barbaada. Walqunnamtii saalaa wajjin wal qabates gosti lamaan sun garaagarummaa of danda'e uumuu ni danda'u. Garuu isaan lachuu karaa itti gammachuu fi miira gaarii akkaataa itti argatan ni jira. Tuttuqaawwan walqunnamtii saalaa dura gammachuu kan argatanii fi walqunnamtii saalaa keessa kan argatanidha. Keessattuu hidhii kan qabu foon keessaa sun kan gara alaatti sirriitti baay'atee argamu sun tuttuqaawwan walqunnamtii saalaa dura gammachuu argatuu ni danda'a. Kan hanga kittaa namitti kan fakkaatu immoo walqunnamtii keessa kan gammachuu argattu jechuudha. Walumaa galatti kaan irraa adda ta'us akka gammachuutti argatan gargar ta'us garuu tokkodha gara fayyumaa yoo dhufne jechuudha. Kan biraa kan kaasuu barbaadu saphiidha yookaan immoo rifeensa qaama saalarra jirudha. Rifeensa naannoo sanii yoo ilaallu kan qabduu fi kan hin qabne dhibee ittisuuf keessattuu dhibeewwan naannoo sanitti uumaman ittisuu irratti gargaridha. Saphii naannoo sanii irratti kan qabduu fi kan hin qabne jechuudha. Kan rifeensi naannoo sanitti argamu dhibee garaagaraaf saaxilamuu hin danda'u akka salphatti. Rifeensi naannoo sanii dalagaa mataa isaanii qabu. Baakteeriyaawwan garaagaraa gara keessa qaamatti akka hin seenneef ni ittisu. Kana qofa miti naannoo sanitti alarjii fi infekshinii garaagaraa akka hin saaxilamneef ni gargaaru jechuudha. Sirni nyaataas murteessaadha. Jireenyis murteessaadha. Marsaan laguus akkasuma yeroo baay'ee dubartoonni marsaan laguu isaanii yeroo baay'ee kan jeeqamu yookaan immoo marsaan laguu isaanii yeroo isaa eeggatee kan hin dhufne yeroo baay'ee naannoo sanitti infekshinaaf yookaan immoo alarjii garaagaraatiif ni saaxilamu. Kanaaf marsaan laguus murteessaadha. Kanaaf rifeensi naannoo sanirra jiru yeroo baay'ee rifeensi naannoo sanirra jiraachuun dhibeewwan garaagaraa ittisuu irratti hedduu takka ni fayyada jechuudha. Dhumarratti kan kaasu gara gammachuutti yoo seennu yookaan immoo gara walqunnamtii saalaa irratti miira bareedaa argatutti yoo deemnu asirratti kan hubatamuu qabu maali? Parpaziin qaamni saalaa uumameef kan hundu tokkodha. Isaan alatti garuu ofii isaaniitiin yeroo booda garaagarummaan akka uumamu kan godhan. Amma fakkeenyaaf bultii dura gammachuu argachaa yeroo walqunnamtii raawwatan jechuudha. Erga bultii keessa seenamee booda immoo fedhii dhabuun gammachuu argachuu dhabuun uumamuu ni danda'a. Gara dhiiraanis gara dubartiitiinis jechuudha. Kun maaliif ta'ee yeroo booda rakkoon itti uumamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf dhiira irrattis dubartii irrattis saniin dura fayyaa guutuu qabaatee yookaan bultii keessaa yoo seene fayyaa kan ture jechuudha. Amma fayyaa dhabnaan yookaan immoo onni wajji wal qabatuu ni danda'a. Sammuu wajji dhiibbaa dhiigaa wajjis wal qabatuu ni danda'a. Kunniin dhibeewwan kunniin uumamnaan daayirektirii walqunnamtii saalaa irratti rakkoo ni uuma jechuudha. Dubartoonnis kanarratti gargaridha. Fayyaa guutuu kan qabdu yeroo baay'ee walqunnamtiidhaaf kan qophooftee isa qopheessu taanaan dhiiraaf hedduu takka bareedaadha. Hedduu takkas gaariidha. Miirri isaa akka sirriitti kaka'uu ni godha. Gammachuu akka itti argatus hedduu takka bareedaa ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoo hamma ta'e hir'atuu ni danda'a jechuudha. Rakkoon walqunnamtii saalaa irratti yeroo baay'ee uumamu hir'isuu ni dandeessi jechuudha dubartiinis. Kanaaf walqunnamtiin qaamaan qofaa miti sammuudhaanis ta'uu qaba. Walqunnamtii saalaan yeroo baay'ee qaama qofaanii miti kan yaadamuu qabu. Sammuudhaan sirriitti wal hubatuu danda'uudha qabdu jechuudha. Sammuudhaan reedii ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qaamni saalaa hundi tokkodha. Hunda biratti gammachuu akkaataa itti argatanutti gargari malee qaamni saalaa uumamni qaamni saalaa hunduu parpazii tokkodhaa fi garuu wanta reef kaasee wajjin wal qabataa ta'uu qaba. Kanaaf gargar ta'ee uumame kuni hagas mara cinqaa keessa kan galchuu miti yaaddeessaas ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf kan hanga ammaa kan kaasnedha waa'ee qaama saalaa dubartii gosootaa fi hamma isaanii yookaan immoo sheeppii isaanii maal akka fakkaatu hamma ta'e ilaallee jirra. Keessattuu gosoota lamaan san sirriitti kaasnee jirra. Akka irraa fayyadamtan akka irraa barattanis akka yaada gaarii akka irraa fudhattanis abdiin qaba.
qophii kanas yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Qophii biraatiin yaada biraatiin prograama biraatiin walitti deebina. Waan na hojii turtaniif hedduu takka galatoomaa nagaatti.